Guyyaan kee guyyaa gabaa amma fanarifadha. Guyyaan kee guyyaa gabaa amma fanarifadha. Kannaa hubatoo si'ee amma lifaannifadha. Ifa miidiyaa baga bara 2015 geessan jedha. Egaa bara 2014 keessa boqaa birraa gara 2015tti baga dabarten jedha. Ganna sodaachisaa ganna dukkana hundumaa keessa darbite. Maatii kee waliin baga bara 2015 isi ga'e jecha yaadan sii qabu yaada xiqqoo sii hiruufin har'a gara kanatti argame jechuudha. Yaannin sii hiruu barbaade yaada gabaabaa yookiin immoo yaada muraasaa sii hiruu barbaadeni. Sababbiin isaa yaada jabina sii ta'uu, yaada cimina sii ta'uu, yaada gara fuulduraatti waan caalu qabattee nuu dhiyaattu akka fiddee dhuftu waanan beekuufan yaada sii qabadhee dhufe jechuudha. Yaanni ani sii qabadhee dhufe yaada ijaarsaa yookiin yaada ciminaa yookiin isa duraa caala waan si cimsu waan si jabeessu akka ta'e nan amana. Namni hojii hojjetu tokko keessatti gaafa waa xinnoo arge waa guddaa barbaade. Amalli namaa waan xinnoo irraa ka'ee waan guddaatti deemuun amala namaati. Namni yeroo kamuu waan xinnaan barbaadu jechuudha. Sababbii waan xinnaan barbaannee fi ilmi namaa yeroo hundumaa carraa guddinaa, carraa tarkaanfachuu, carraa waan caalutti siquu qaba. Kanaaf ka'umsi kee kun ka'umsa isa caalutti akkasii oofu beeka. Sababbiin isaa namni tokko iddoo yaada isaa kan ga'u, iddoo milkaa'ina isaa kan ga'u, iddoo gadiitti jalqaba. Yookiin immoo sadarkaa darbamuu qabu darbeetu iddoo yaade sana ga'a. Ati wanta isteeppii xiqqoo dabartee amma ta'e siqxeetta. Amma yeroo dheengaddaa gammachuu kee namoonni hirmaannee baay'ee nutti toleera. Maatii koo waliin haalota garaagaraa hiriyoota keessan waliin baay'ee nutti toleera. Itti gammanneera. Inni kun garuu maalidha yoo jenne ka'umsadha. Yookiin immoo tarkaanfii jalqabuu jechuudha. Tarkaanfii jalqabuu fi adeemuun tokko miti. Namni tarkaanfii jalqabee adeemsa isaa cimsaa deemeetu ittuma ariifata jechuudha. Kanaaf hojii hojjettu kana yookiin immoo hojii hojjette kanatti kan caalu hawaasa bal'aatu si eega. Kaleessa namni yuutuubii kana fayyadame nama xiqqoodha ta'uu danda'a yookiin immoo nama muraasa lakkoofsa ati barbaadduun ta'uu danda'a. Amma garuu hawaasa bal'aa si eega. Maaliif yoo jette miidiyaa kanarratti ergaa gurguddaa qabattee gaafa dhiyaattu namoonni baay'een ergaa kana sirraa hirmaachuudhaaf namoonni si eegan jiru jechuudha. Kana keessaa nuyi isa tokkodha. Kanaaf ergoolee kee yeroo darbe gadhiisaa turte yuutuubii kee irratti wantoonni gadhiisaa turte waan baay'ee babbareedaa fi waan dhaloota barsiisu waan dhalootaaf obsa akka isaan qabaatan gochuu danda'u ergaawwan ati qabdu jira. Kan hundumaa argineerra. Kanaaf maalan jedhaa inni ammaa kun jalqabadha. Xumura miti. Sababbiin isaa jalqabanii xumuruudhaaf jidduu sanatti jalqabanii xumuruudhaaf wantoonni gidduu sanatti adeemsifaman jiru. Yookiin bu'aa ba'iin gidduu sana adeemsifaman jiru. Isa jalqabde kana xumuruudhaaf kan kalee caala qormaanni jiraachuu danda'a, lolli jiraachuu danda'a, wal'aansoon jiraachuu danda'a, chaaleenjiin garaagaraa jiraachuu danda'a. Garuu kaayyoo keeti waan ta'e, waan qabatte, isa qabatte biraan hafi. Sababbiin isaa ejjennoo gaafata, murtoo gaafata, gara kutannoo gaafata. Kanaaf uummanni kun yookiin uummanni Oromoo hawaasni sirraa ergaa kana eegu maal barbaada yoo jette ejjennoo cimaadhaan ergaa kee ammallee dhaloonni eeggatu dhaloota baay'ee. Kanaaf ani kanin jechuu barbaadu maatii koo dabalatee wanti nuti siin jechuu barbaannu cimi kan kana caalu waan gurguddaa qabadhu gara keenyatti ba'i. Sababbiin isaa sirraa barachuuf, sirraa dhaga'uudhaaf, sirraa waan caalu arguudhaaf in eegna hawwii keenyas. Ana qofa otoo hin taane dhaloonni yookiin sabni baay'een qomoon keenya baay'een ergaa kana sirraa dhaga'uudhaaf dhaloota baay'ee eega. Kanaaf waan caalu qabattee dhiyaachuudhaaf karaa garaagaraa yaada namootaatiin namoota beekanii wal mari'achuudhaan namoota beekanii waliin yaada hiruudhaan
maal gochuun qaba jedhanii wanta walitti dhufanii yaadaan hojjetanidha. Firiin amma ta'e kunis namoonni si bira dhaabbachuu isaanii obboloonni baay'een gatii si faana kaffalanii gatii si faana baasaniif Waaqayyo gatii isaanii isaaniif haa kennu waan gaariidha. Sababbiin isaa bu'aa buusuu kan dandeesseef sababa isaan si bira dhaabbatanii yaada si hiranii akkasitti deemi jedhanii fi ammas waan jiruun jabaadhu siin jennaa karaa kamuu si bira jirraa yaadaanis ta'ee karaa kamuu Waaqayyo nu gargaaree si faana jirraa jabaadhu. Warri si faana dadhaban warri si faana gatii baasan kunis firii kana caalu sirraa eeggatu. Sababbiin isaa baay'ee itti gammanneerra. Akkuma kana hiriyoonni keellee hundumtu bara 2015 baga ga'anii baga nagaadhaan geessaniin jedhaa. Isa dhumaa garuu hubachiisni nani qabu mana hormaa yookiin iddoon taane kana iddoon mijanne kana ta'anii yuutuubii kanaan ga'uun waan guddaadha. Kanaaf baay'ee galatoomii kan kana caalu qabadhu dhiyaadhuun jedha baay'ee galatoomii. Guyyaan kee guyyaa gabaa amma afaan ariifadhaa. Guyyaan kee guyyaa gabaa amma afaan ariifadhaa. Kan na hubatu si'ee amma lifaan dhibbadhaa.